Hamman hayya Muhammad ke hamman argura ko ke lami ko komo ko wabi wa madolo ko Hamman hayya Muhammad ke hamman argura ko ke lami ko komo ko wabi wa madolo ko Allamigo sagale sate Allamigo unaisat Allamigo formate sate Allamigo nagaya sat Allamigo gachana sate Allamigo hamile sat kambalala ke sanirabu kae Lamigo Lamigo kade Tokon ido jiru habir mano Lamigo Allamigo sagale sate Allamigo humne sat Allamigo formata sat Allamigo nagaya sat Allamigo gachana sate Allamigo hamile sat Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media kun torbanitti dhimmoota siyaasa dinagdee hawaasummaa fi haala yeroo irratti xiyyeeffatee kan isiniif dhiyaatu dhama dubbii torbaniiti. Torban kana dhimmoota ilmaan Oromoo fi lammiilee Itoophiyaa biroo mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti du'aa jiranii fi akkasuma kan lubbuun jiran immoo beela qorraa fi dhibee garaagaraatiin gidirfamaa jiranii fi amantaa dawoo godhachuudhaan handhuura Oromootaa kan taate qe'ee Tufaa Munaa magaalaa Finfinnee iddoo addabaabayii masqalaa yookaan hulluuqoo kormaa jedhamtutti ristii kenna jechuudhaan qeesis Girmaa Zawudee walgayii boolee madaanii alamitti taa'ameen murteessuu jaraatii fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa osoo uummanni Oromoo hongeen dhumaa jiru kuuwwan biyya Ormaatti gidirfamaa kan immoo qe'ee isaanii irraa diinaan buqqifamee rakkachaa jiran inni immoo naannolee fi kilaboota kubbaa miilaa dabalatee qaamota garagaraatiif deeggarsa maallaqaa miliyoona 100 hanga miliyoona 50 qabeenya Oromootaa saamanii dhangalaasaa jiraachuurraa kan ilaallu ta'a. Isin keessummeessuudhaan kan isin wajjin turu an Jibriil Muhammadii dhama dubbii torbanii kenna waliin turtii gaarii. Ilmaan Oromoo fi lammiileen Itoophiyaa biroo mana hidhaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti du'aa jiran akkasuma kan lubbuun jiran immoo beela qorraa fi dhibee garaagaraatiin gidirfamaa jiru. Ijoollee teennaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dhumaa jiraniif furmaanni kaayamaa jiru maali? Gidiraan irra gahaa jiru hoo maali? Osoo isatti hin dabarre dura ijoolleen Saudi Arabiyaa wiirtuu lafee duwidaa siyaasaa fi diinagdee uummata Oromooti. Daa'imman dhukkubsatanii du'aa jiru. Dubartoonni ho'aa fi qorra irraa ulfi irraa ba'ee rakkoo keessa jiru. Poolisiin uleedhaan mana hidhaa keessatti dubartoota reebaa jiru. Kaawwan onneen dhootee du'aa jiran. Kan hafe immoo maraatee dhibamee jira. Kadu'e irraa baasanii awwaalaa hin jiran. Warri hafe reeffa wajjin mana keessa jiraatu.
Mootummaan Suudii ijoollee qabamte galchuudhaaf mootummaa Itoophiyaa gaafannaan xiyyaarri Suudii Itoophiyaa seenuu hin danda'u jechuun didee jira. Mootummaan abbaa irree nama nyaatan sirna Amaaraa leellisu kun ummata keenya dhumaa jiru irratti qoosaa jira. Jala deemtuu sirna kanaa fi goobana daacee jaarraa kanaa kan ta'e atileet Fayyisaa Leellisaan ammoo ummata Oromoo addunyaa kanarra jiran warra feestaalii uffatanii ijoollee kanaaf hamilee ta'aa turan qeequudhaan akkana jedhe. Gabaabbadhus anumatu siif abbaadha jedhe harreen gaangeen jechuun mammaakee ijoollee hidhaman kan hidhaarraa baasuu danda'u ummata feestaalii uffate osoo hin taane mootummaa badhaadhinaati jechuun qeeqa isaa barreesse. Haa ta'u malee deebinaan Fayyisaa Leellisaaf kennuu barbaade ummanni keenya feestaalii kan uffataniif ijoollee hidhamte hidhaarraa isaan baasuuf osoo hin taane mallattoo mormiiti. Ijoolleen keenya waan uffatan dhabanii feestaalii uffatanii rakkachaa waan jiraniif isa addunyaatti ibsuudhaafi. Fakkeenyaaf akkumaati Olompikii Riyoo irratti mallattoo diddaa gabrummaa harka wal jala dabarsuudhaan addunyaatti mul'iste san ummanni keenyallee mallattoo ijoollee keenya mana hidhaa jiranii kan ta'e feestaalii uffachuudhaan ibsataa jiran. Gidiraa fi rakkoowwan jiran kan armaan olitti kaasne kanneen yoo ta'u maaltu furmaata isa jedhuuf immoo kan ilaallu ta'a. Tokkoffaa rakkoo kana furuu kan danda'u jalqaba irratti qaama lama qofa, isaanis mootummaa Suudii fi mootummaa Itoophiyaati. Haa ta'u malee mootummaan Suudii ummata keessan nurraa fudhadhaa jennaan kan dide mootummaa Itoophiyaati. Hayyoonni fi abbootiin amantaa biyya keessaa fi biyya alaa jiran duguuggaa sanyii kana saaxilanii addunyaatti beeksisuu qabu. Jilli dhiyoo kana qaama mootummaa fi abbootii amantaatiin garasitti imale waa tokko bu'aa osoo hin buusin deebi'e. Garuu yoo dubbatan waa gaariitu as deemaa jira jechaa jiru. Mootummaan rakkoo qabu ummatatti himee ummanni furmaata kaa'uu danda'a. Kunis furmaata tokko. Rakkoo geejjibaa yoo taate haala mijeessee ummata keenya hirmaachisuu qaba. Furmaanni inni biraa bakka hunda ambaasii Suudi Arabiyaa fuulduratti hiriirri bahamuu qaba. Shanaffaa irratti furmaanni inni dhumaa mootummaan biyya bulchu erga ummata kana diineffatee gurra irraa cufatee ummanni Oromoo addunyaarra jiran hundi biyya sadaffaa akka argataniif dhaabbilee gargaarsa namummaatiif falmatan hundatti riisatlimantii irratti hojjechuu fi riisalti gochuu qaban jenna. Manni maree abbootii amantaa Oromoo idil addunyaa ibsa waloo baasin akka jirutti waggaa tokko oliif ambaasii Suudii Ameerikaa Waashingten DC jiru waliin dubbachaa turuu isaanii kan dubbatanii fi dhiyeenna kanas ibsa ariifachiisaa baasanii jiru. Ibsa isaanii baasan keessaa dhimma kanaaf gaddi guddaan akka itti dhagahame dubbatan. Biyya keessaa fi biyya alaatiin ajandaa guddaa fi inni jalqabaa dhimma ijoollee kanaa irratti hojjechuu akka qabanis dubbatanii jiru. Hojjechaas jiru. Mootummaa Itoophiyaa itti gaafatamummaa guddaa kan qabuu fi seeraan akka itti gaafatamu ibsa kana keessatti dhaanii jiru. Dhaabbileen qarqaarsaa addunyaa kanneen akka UNHCR International Organization, Red Cross fi Red Crescentiif xalayaa barreessuun qaama dhimmi ilaallatu biraan dhaqanii akka birmataniif gaafatanii jiru. Kun osoo kanaan jiru ammallee ijoolleen keenya biyya keessaa jiran gara biyya Suudi Arabiyaa imalaa jiraachuu dhagahamaa jira. Qabamanii poolisii daangaa eeguun to'atamanis jiru. Ummanni keenya hubannoo waliif kaa'ee taateewwan ijoollee Suudi Arabiyaa jiran irratti taamaa jiru kan kun nu barsiisuu qabaan dhaamsa keenya dambalii gunguma ummataa kan ta'e Oromiyaa Firiidam Miidiyaati. Amantaa da'oo godhachuudhaan handhuura Oromootaa kan taate Qeetu Faamunaa magaalaa Finfinnee iddoo addabaabayii masqalaa yookaan hulluuqqoo kormaa jedhamuun beekamu ristii kenna jechuun qeesis Girmaa Zawudee walgahii boolee madaaniyaalaatti taa'amee murteessanii jiru. Hulluuqqoon kormaa kan uummata Oromooti. Iddoon kun waggoota 130 dura Oromoo Tuulamaa fi Oromoota naannoo biroo irraa walitti yaa'uudhaan waaqa itti galateeffatan yookaan itti irreeffataa turedha.
sirna irreechaa kana kan gaggeessu nama Abbaa Muddaa jedhamuuni. Minilikii fi Xaayituun Inxooxxoo irraa gadi bu'anii osoo bakkicha hin qubatin dura gosa Oromoo Tuulamaa kan Eekkaa jedhamu waamatuun iddoo kana buufatee jiraataa ture. Hulluuqoo kormaa dabalatee hanga Qaallittii ga'utti bulchaa kan turan Oromticha Tufaa Araadooti. Abbaan irree Minilik dhufee Tufaa Araadoo waliin michoomuu akkuma eegaleen mootii ta'us lafichi kan Oromooti waan ta'eef callisee fudhachuu waan hin dandeenyeef karaa dippiloomaasiitiin deemuu eegale. Achi booda lafa kana naaf kenni jedhee kadhannaadhaan yeroo sana namoonni Tufaa Araadotti dhiyaatan kanneen akka Goobanaa Daaccee waan turaniif tole jedhee kenneef. Achi qofa osoo hin taane hora Finfinnee bakka amma Fulaawaa jedhamu waamamu kanaa fi naannoo isaa kan hammate ture. Horri Finfinnee albuuda kan horiyyoo dhugan fayyanii fi namoonni biyyoota garaagaraa irraa dhufanii loon isaanii hora obaafatanii akkuma gabbaraatti horii 200 fidanii yoo dhufan horii tokko kennuudhaan loon isaanii obaafataa turanidha. Yeroo sana manni yaalaa waan hin jirreef horii waggaatti yeroo tokko yookaan yeroo lama hora kana dhuganii fayya jedha seenaan. Loon irra darbee namoonnis yeroo tokko tokko dhuganii dhibee isaanii irraa itti fayyaa turan. Kanaaf weerartuun lafaa fi qe'ee abbaa qabu kana saamuudhaaf wixxifataa jirti. Finfinneen lafa Oromoota ganamaa qe'ee warra Tufaa Araadoo fi Abebee Tufaati. Abjuu abbaa isaanii fiixa baasuuf guyyaa saafaan qe'ee namaatti abbaa ta'uudhaaf hamoommataa kan jirtu Fintaleeyyiin Amaaraa abbaan qe'ee akkuma kaleessa didanii har'a ga'e ammas didee qe'ee isaa eeggachuu qaban dhaamsa kenna. Abbaan gaafa cabse ormi ija balleessaa akkuma jedhamu nuti waan kenna hin eeggannu yookaan hin morminu taanaan inni har'a taakuu tokko fudhate boru tarkaanfii tokko dabalata. Iftaan immoo hektaara tokko wanti fudhachuu isa dhorku hin jiru. Maqaa amantiitiin Oromoon lamuu deebi'ee saamamuun fafa. Maqaa amantiitiin Oromoon eenyummaa fi lafa isaanii dhabuun gowwummaa qofa osoo hin taane maraattummaadhaas. Badhaadhaa Dalgaa Abbichuu Salaalee Safoo qe'een shaggarii hin godaane qe'ee ormadhaalee gara laafummaan ittuu ni xiqqeesse beelaaf dheebunu hunduu nutti dheesse eenyummaa nu balleesse qe'ee nu golgoleessanii jirtuu maal nu gaafatu nu ga'ee jarri hin beekanii nu nyaachuuf amoommatu jedhee weellisuun kan nuuf raage weellisaa Caalaa Daggafaati. Badhaadhaa Dalgaa Abbichuu Salaalee Safoo qe'ee shaggarii godaane qe'ee ormadhaalee gara laafummaan ittuu nu xiqqeesse beelaaf dheebuun hunduu nutti dheesse eenyummaa nu balleesse qe'ee nu golgoleessanii jiruu maal nu gaafatu nu gahee jarri hin beekanii nu nyaachuuf amoommatu. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa osoo uummanni Oromoo hongeen miidhamee dhumaa jiru kuuwwan immoo biyya ormaatti dararamaa kaan immoo qe'ee isaanii irraa diinaan buqqifamee rakkachaa jiru. Inni immoo naannolee fi kilaboota kubbaa miilaa dabalatee qaamota garaagaraatiif deeggarsa maallaqaa miliyoona 100 hanga miliyoona 50 qabeenya Oromootaa saamanii dhangalaasaa jiru. Pirezidaantiin Shimallis Abdiisaa guyyoota 2 keessatti naannolee 3 birrii Itoophiyaa miliyoona 200 gumaachee jira. Naannoo Amaaraaf miliyoona 100, naannoo Sumaaleef miliyoona 50, naannoo Affaariif immoo miliyoona 50 kenneeti jira. Akka naannoo Oromiyaatti piroojeektiin mana barumsaa Ifaa Boruu jedhamuun waamamu naannoo garaagaraa keessatti baajata mootummaa naannoo Oromiyaatiin ijaarsisuudhaaf iddoo garaagaraatti dhagaa bu'uuraa kaayaa jira.
Maallaqa qofa osoo hin taane akka naannoo Oromiyaatti piroojeektii mana barumsa ifaa boruu jedhamuun waamamu naannoo garaagaraa keessatti baajata mootummaa naannoo Oromiyaatiin ijaarsifamuuf iddoo garaagaraatti dhagaan bu'uuraa kaayamaa jira. Naannoo Affaar magaalaa Samaraa keessatti mana barumsa sadarkaa lammaffaa ifaa boruu jedhamu abbaa darbii lamaa ijaaruudhaaf dhagaa bu'uuraa kaayee jira. Naannoo Beenishaangul Gumuuzitti magaalaa Asoosatti mana barumsaa bultii addaa ifaa boruu jedhu ijaaruudhaaf dhagaa bu'uuraa kaayetiin jira. Naannoo Gaambeellattis mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ifaa boruu jedhu birrii miiliyoona 79 ijaaruuf waadaa galee jira. Naannoo Oromiyaa keessatti godina Wallaggaa, Booranaa, Gujii fi Baalee keessatti sababa hongeen mudateen beela hamaaf saaxilamee uummanni dhumaa jira. Ibidda ofirraa dhaamsanii ollaatti taran akkuma jedhamu rakkoo naannoo keenyatti mudateef dursa furmaata erga kaa'ee booda ollaas qarqaara qaba ture. Osoo uummanni Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hongeedhaan miidhamee dararamaa jiru kaan immoo qe'ee isaanii irraa diinan buqqaanii bakka qubatan dhabanii birmannaa mootummaa fi birmannaa hawaasa isaanii eeggataa jiran mootummaan cunnuuraan kun naannoo biraatiif birrii miiliyoona dhangalaasaa jira. Garuu Oromiyaa keessatti manni barumsaa haa hafuutiin lubbuu miiliyoonotaan ba'aa jirtuuf bu'uuraalee jireenyaaf barbaachisan kanneen akka midhaan nyaataa fi bishaan dhugaatii nuuf guuti jedhee uummanni Oromoo boo'ee dadhabee jira. Hubadhaa mootummaan kun uummata keenya daraa turuun isaa ni yaadatama. Sababaan isaas kaaznaan mootummaa qullaa jira jechuudhaan maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin qotee bulaa irraa kaasee hanga hojjettoota mootummaatti maallaqa dirqiidhaan irraa guuree turuun isaa fi ammas hojjettoota irraa parsantii walakkaadhaan irraa muree uummata keenya gargaaruu dhiisee ormaaf kennaa jira. Diinni diinaa hiree namaan laatu raasan malee diidoon dhadhaan baatu bilisummaan dhugaa kadhaan hin argamtu dhiiga fi lafee hamma lubbuun baatu jedhee kan nuuf weellise weellisaa Afandii Sayyooti. يا سبخو ابشرني بريتي يا لميخو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي يا لميخو ابشرني بريتي يا سبخو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي Toftarra sammalee diroon dadaan baatuy bilisummaa dhugaa khadaadin argamtuy dhiigaa fi lafee hamma lubbuun baatu diinni diinaa hiree namaa laatuy raasan malee diroon dadaan baatuy bilisummaa dhugaa khadaadin argamtuy dhiigaa fi lafee hamma lubbuun baatu. Uummanni keenya sirna cunqurfamaa abbaa irree kana jalatti mataa gadi qabatee buluu osoo hin taane tokkummaadhaan kaanee mootummaa fi sirna kanas ofirraa kuffisuu qabnaan dhaamsa keenya dabarfanna. Egaa kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya dambalii gunguma uummataa kan ta'e Oromiyaa Firiidam Miidiyaa irraa isiniif dabraa kan ture dhama dubbii torbaniiti. Isin keessummeessuudhaan kan isin waliin ture an Jibriil Muhammadii. Ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Muhammad na waliin ture qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii.